Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuuraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Kaarnivaalli Goobee fi Shinooyyee marsaa shanaffaan kan bara kanaa sagantaa baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan jedhuun waajjira muummee paartii koongireesii federaalaa Oromoo deemuun haala ho'aa fi hawwataa ta'een kabajamee ooleera. Odaa Abtaamuu dabalataa akka nutti dhiyeessa. Kaarnivaalli Goobee fi Shinooyyee marsaa shanaffaa kan dhaabbata piroomooshinii aartii boraatiitiin hoogganamu bara kanaa sagantaa bacaqii gannaarraa gara booqaa birraatti nagaan ceetanii waajjira muummee paartii koongireesii federaalaa Oromoo deemuun kabajee ooleera. Bifuma wal fakkaatuun waajjira muummee paartii koongireesii federaalaa Oromoo irraa erga ba'amee booda tuutni Goobee fi Shinooyyee kun magaalaa Finfinnee naannoo Caffee Aannanii yookaan Meeksikootti agarsiisa sirboota aadaa daandii gubbaatti agarsiisaa fi dhiyeessaa turaniiru. Kaarnivaalli kun qaamee tokkorraa kaasee magaalaa Finfinnee fi kutaa magaalaa Shaggar keessa naanna'uun agarsiisa sirbaa fi kabaja sirna Goobee fi Shinooyyee gaggeessaa turuun ni yaadatama. Kaarnivaalli Goobee fi Shinooyyee imala kabajaa fi agarsiisa kan gara dhaabbattoota Oromoo biroo deemuufis akka jedhan dura ta'an dhaabbata piroomooshinii aartii boraatii dargaggoo Biroo Girmaa miidiyaa wiirtuutti himeera. Marsaa 3-4 ka'umsa keenya giddugala aadaa Oromoo godhachuudhaan qeerroo fi qarreen Oromoo achitti walitti dhufuun agarsiisa Goobee fi Shinooyyee kanaan magaalaa Finfinnee keessa naanna'uun Finfinnee qe'ee Oromoo fakkeessuu osoo hin taane qe'ee Oromoo taasisuu qabna jechuunis dura ta'an dhaabbata piroomooshinii aartii boraatii dargaggoo Biroo himeera. Dhaabbatichi waggoota arfan darbaniif sagantaa kana bifa feestivaalaan kabajaa kan ture ta'uu himuun yeroo ammaa kana gara kaarnivaala Goobee fi Shinooyyeetti guddatee hojii dhalootaaf ta'u guddaa hojjetaa jiraachuu kaaseera. Egaa waggaa lamaan darbe asitti immoo sadarkaa kaarnivaalaatti jijjiirree jechuudha. Egaa feestivaalaaf kaarnivaala osoo jechuu baanne nutti tola. Maquma sirrii afaan Oromootiin waal ta'e hayyoonni irratti hojjechuudhaan maqaa saayinsii afaan Oromootiin itti waamuu dandeenyu tokko osoo nu qopheessanii gamanumaan yaada koo dabarsuu barbaada. Xiyyeeffannoo fi kaayyoon guddaan kaarnivaala kanaa aadaa fi duudhaa Oromoo Finfinnee fi Oromiyaa maratti deebisanii dhaabuu ta'us dabalataan himaniiru. Sagantaan kunis kan bara kanaa hanga fulbaana 10 bara 2016tti dhaabbilee maqaa Oromootiin sochoon hunduma bira deemuun baga booqaa birraan isin ga'e jechuuf agarsiisa Goobee fi Shinooyyee kan itti fufan ta'uu dabalataan addeessaniiru. Xumura irratti kaarnivaala Goobee fi Shinooyyee kana yeroo kabajnu aadaa fi duudhaa Oromoo kaleessa ture siyaasaaf amantii hundarraa bilisa bifa ta'een haala Oromoo hunda hirmaachisuu danda'uun bara baraan itti fufnaa jedhaniiru. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa tajaajila liqaa dijitaalawaa wabii hin gaafanne ifoomseera. Tajaajilichi sadarkaa biyyaatti kan jalqabaa ta'uu kan eerre baankichi intarpiraayizoota xixiqqaa fi gurguddeeyyii deeggaruuf gosoota liqii michuu guyyaa fi michuu wabii jedhaman ifoomsuu beeksiseera. Sagantaa tajaajilichaa ifoomsuu irratti ministeerri Dhiitaa Ministeeraa fi Hojii Ogummaa obbo Nugusuu Xilahuun pirezidaantii baankichaa obbo Dirribee Aasfa'uu dabalatee qooda fudhattoonni biroon argamaniiru. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa waliin gahiinsa sirna tajaajila liqiitiin kaapitaala hojii lammiilee guddisuu fi kanneen daldala irratti bobba'an cimsuu cinatti carraalee hojii uumuun diinagdee biyyaaf ga'ee olaanaa akka baatus ibsameera. Inistituutiin sadarkaalee Itoophiyaa sadarkaalee 119 raggaasisuu beeksise. Yaa'ii idilee mana maree sadarkaalee 37ffaa irratti inistituutichi sadarkaalee haaraa fi jiran 312 keessaa sadarkaaleen 119 raggaasifamuu ibsameera. Sadarkaaleen kunneenis damee qonnaan keemikaalaa fi elektiroomakaanikaanii ta'uun eerameera. Sadarkaaleen raggaasifamanis qulqullina eegumsa naannawaa fayyaa hawaasaa akkasumas daldala saffisiisuuf gumaacha qabaatan qoramuun himameera. Sadarkaan qophaa'uun hubannoo oomishtootaa fi alaafichisiistotaa gabbisuuf ga'ee olaanaa qabas jedhameera. Waliigalteewwan Itoophiyaan buufata doonii filannoof biyyoota ollaa waliin taasiftu biyyoota Afrikaa gidduutti ida'amuu diinagdee kan taasisu ta'uu pirezidaantiin Inistituutii Dippiloomaasii Uummata Itoophiyaa Swiidenitti argamu obbo Yaasin Ahmed ibsaniiru. Pirezidaantii Yaasin gaaffii fi deebii addaa tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin bu'aa diinagdee Itoophiyaan waliigaltee buufata doonii irraa argattu ilaalchisuun ibsa isaan kennan Siitinaa Hajii akka taanutti dhiyeessiti. Waliigalteen Itoophiyaan buufata doonii filannoof biyyoota ollaa waliin taasiftu biyyoota Afrikaa gidduutti ida'amuu diinagdee kan taasisu ta'uu pirezidaantiin Inistituutii Dippiloomaasii Uummata Itoophiyaa Swiidenitti argamu Yaasin Ahmed ibsaniiru. Pirezidaantii Yaasin gaaffiif deebii addaa tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin
Itoophiyaan Afrikaa keessatti biyya qaama lafaan hin marfamne qofa osoo hin taane biyyoonni Afrikaa lafaan hin marfamne tokko tokko biyyoota galaana daangessan waliin waliigaltee keessa darbaa akka jiranis ibsaniiru. Addunyaa irratti Itoophiyaan biyya lafaan hin marfamne qofa miti. Ruwaandaan buufata doonii isheerraa fayyadamoo ta'uuf Keeniyaa waliin waliigaltee uumte. Akkasumas Maaliin waliigaltee Senegaal waliin taasiftee fayyadamtee jirti jedhan. Itoophiyaan buufata doonii naannichaa hedduu waliin waliigaltee yeroo dheeraa barbaachisaa ta'e gochuun biyyoota buufata doonii qaban waliin dantaa walootiif jecha misoomsuu akka qabdu cimsanis dubbataniiru. Itoophiyaan biyyoota ollaa keessatti buufata doonii filannoo argachuuf qabdu seera qabeessa ta'us ibsaniiru. Itoophiyaan buufata doonii akkanaarraa akkuma fayyadamtutti biyyoonni biroos dinagdee fi meeshaalee guddachaa jiran karaa buufata doonii isaanii fi gabaa guddaa biyyattii bal'ina uummata miiliyoona 120 qabdu kanaan fayyadamoo ta'uu ni danda'u jedhan. Itoophiyaan dinagdee guddaa fi baay'ina uummataa guddachaa jiruun daldala alergii fi galtee isheef buufata doonii filannoo adda addaa gochuu akka qabdu Pireezidaantii Yaasiin akeekaniiru. Dabalataanis buufata doonii filannoo gara Itoophiyaatti geessu adda adda gochuun investimentii biyya alaa dabaluuf gumaacha akka qabus hubachiisaniiru. Sababni isaas jedhan Pireezidaantii Yaasiin investarichi investimentii isaaf alergii fi galtee salphaatti argachuu barbaada. Kunis investimentii kallattii alaa FDI hedduu hawwachuuf gumaacha qaba jedhaniiru. All African Newsitu gabaase. Dhaabbanni walquunnamsiisaa hariiroo faayibarii Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduutti uumu ifoomsame. Dhaabbanni Kaasaavaa Teeknooloojis jedhamu kan walitti hidhamiinsa naannoo amanamaa ta'e uumuuf yaadame Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduutti eegaluun ifoomsameera. Kunis guddina diinagdee biyyoota lameenuu guddisuuf dhimma ijoo ta'aniif furtuudhas jedhameera. Gammachuu Tsaggaayee dabalata saakattaa nutti dhiyeessa. Dhaabbanni Kaasaavaa Teeknooloojis jedhamu kan daandii faayibara daangaa qaxxaamuraa haaraa lama kan ga'umsa guddaa fi walitti hidhamiinsa naannoo amanamaa ta'e uumuuf yaadame Keeniyaa fi Itoophiyaa akka walitti hidhu ifoomseera. Kunis guddina dinagdee biyyoota lameenuu guddisuuf dhimma ijoo ta'aniif furtuudha jedhameera. Dhaabbanni bu'uuraalee dijitaalaa Pan Africa Liquid Intelligent Technologies jedhamu daandii walquunnamsiistuu lafaa lama Keeniyaa, Itoophiyaa fi Zaambiyaa gara Maalaawii walquunnamsiisuu kan jalqabe yoo ta'u, bu'aa guddaa, ga'umsa guddaa fi walitti hidhamiinsa naannoo amanamaa ta'e kan ayyamu yoo ta'u, lamaan isaaniiyyuu guddina dinagdee biyyoota kanneeniif furtuu ta'uu ibsee jira. Kiiloomeetira 1,000 kan dheeratu walitti hidhamiinsi faayibaraa Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru dhaabbileen daldalaa Itoophiyaa keessa jiran wiirtuuwwan daataa Naayiroobii Keeniyaa keessatti argaman akka argatan gochuun daataa ardii kanaa akka hin baane mirkaneessuuf kan qophaa'edha. Kana malees walitti hidhamiinsi kun walitti hidhamiinsa daangaa qaxxaamuraa kiiloomeetira 711 Zaambiyaa fi Maalaawii gidduu jiruun daran kan deeggaramu yoo ta'u, kunis walitti dhufeenya kallattii fi amanamaa ta'ee qabiyyee fi wiirtuu daataa Afrikaa kibbaa keessatti argamaniif ni kenna jedhamee jira. Dhaabbata Liquid Intelligent Technologies jedhamuun kan eegalame neetworkiin faayibaraa haaraan kun magaalota tajaajila gadaanaa argatan Suusiwaa, Teroolooppii, Daraagiwaa fi Marsabiit akkasumas magaalaa guddoo Naayiroobii fi Meeggaa walitti kan hidhu waan ta'eef Keeniyaa fi Itoophiyaaf gama raawwii walitti hidhamiinsaaf dhaqqabummaatiin faayidaa safaramuu danda'u akka argamsiisu amantaa guddaa qaba jedhamee jira. Pireezidaantii fi hojii geggeessaan garee kanaa Haardii Permiwaan akka jedhanitti kaka'umsi dhaabbileen daldalaa Kaasaavaa Teeknooloojis jalatti fudhatama qaban hundi mul'ata keenya egeree dijitaalaan wal qabatee jiruu fi lammii Afrikaa tokkollee duubatti akka hin dhiifne dhugoomsuuf kan hojjetu ta'uu ibsanii jiru. Xumurri walitti hidhamiinsa faayibara kanaa walitti hidhamiinsa saffisa olaanaa argachuu dabaluudhaan bu'uura guddina dinagdee mirkaneessuuf itti fufee waan jiruuf milkaa'ina biraa galmeessuu danda'a jedhanii jiru. Oduu biyya alaatiin ammoo balaa lolaa Liibiyaa keessatti hidhi bishaanii lama cabee mudateen lakkoofsi namoota du'anii 20,000 ta'uu mala jedhamee sodaatameera. Kantiibaan magaalaa Deernaa lakkoofsi namoota balaa lolaan du'anii 18,000 hanga 20,000 ta'uu mala jechuun tilmaamaniiru. Kantiibaan magaalittii Abdulmannan Algaati TV Al Arabiyaatti yoo dubbatan tilmaamni isaanii kun qeewwan hidhi isaanii duguugee balleessa irratti warra jiraataa turan heeruudhaani. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yaaddoon itti aanu dhibee bishaan faalameen dhufuu maluudha jedhee akeekkachiise. Gama kaaniin hoogganaan olaanaa dhaabbata meetirooloojii addunyaa Peetarii Taalaas FPT akka himanitti balaan osoo hin dhaqqabiin dura jiraattota magaalittii keessaa baasuudhaan du'a namoota baay'ee hambisuun ni danda'ama ture jedhaniiru. Aangaawwan magaalaa baha Liibiyaa argamu tokko galaanni reeffa namoota tufaa jira jechuun haala yaaddessaa magaalittii keessa jiru ibsan. Aga ammaatti reeffi namoota 5,300 adda baafameera. Namoonni 10,000 ol ammoo bakki jiran hin beekamu jedhameera. Gabaasni kan FP fi BBCti. Hinditti dhibeen vaayirasii Niippaahii jedhamu mudachuudhaan walqabatee manneen barnootaa cufaman.
Hindi kutaa bulchiinsa Keeraalaatti dhibeen vaayirasii Niippaahii jedhamu namoota lama ajjeesuu hordofee manneen barnootaa akka cufaman ajajni darbuun ibsameera. Vaayirasiin tajaajila hin qabne Niippaahii vaayirasiin ho'ina qaamaa olaanaa fi infekshinii qaamaa argamsuu uumuun dhiitoo buqqee mataa hordofsiisuun hanga du'aatti miidhaa qaqqabsiisas jedhame. Tatamsa'ina dhibichaa hir'isuuf hindi sochii hawaasaa daangessuu fi manneen barnootaa akka cufaman murteessuutti arrittiin gabaaseera. Dhibichi dhibbeentaa 40 hanga 75 du'a qaqqabsiisuu akka danda'u dhaabbanni fayyaa addunyaas ifoomseera. Hinditti namoota lamaan du'aniin alaa qorannoo taasifameen namoota 3 irratti dhibichi mul'achuun heerameera. Ogeeyyi yaalaa 153 dabalatee jiraattota namoota du'anii lamaan waliin tuttuqaa qaban 700 hordoffii cimaan taasifamaa jiraachuunis heerameera. Vaayirasii dhaabbanni fayyaa addunyaa sodaa fayyaa guddaa ta'uu danda'a jedhee adda baase keessaa tokko kan ta'e vaayirasiin Niippaahii bara 1998 Maaleeshiyaatti mudachuun kan yaadatamudha. Oduu ispoortiitiin ammoo Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa tarree murteessitoota olaanoo waancaa Afrikaa 2024 qopheessummaa Kootvaayideriin gaggeeffamu dursan ifoomseera. Tarree ogeeyyii 85 ifoome keessaa abbaan murtee idil-addunyaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaan isaan tokko ta'uunis heerameera. Abbootiin murtee olaanoo 32 biyyoota 26 keessaa kan filataman yoo ta'u, Baamlaak Tasammaan Itoophiyaa bakka bu'uun tarree kana keessatti hammatamuu Konfedereeshinichi ifoomseera. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee wiirtuu miidiyaa irraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa.